Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Teekitooriyaal. Alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maras nagahu. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala lakkoofsa feesbuukiidhaan banattan akka namni feesbuuk keessan jala galee lakkoofsa feesbuukiidhaan banattan san feesbuuka jalaa baasee isin hin jeeqneef haala dhoffachuu dandeessan yookiin qollofachuu dandeessaniin isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsni asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kilik itti godhaadha. Achi booda ol ka jettu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Egaa gamunumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Baay'ee daawwattootan kiyyaa lakkoofsa feesbuukiin banattan akka namni feesbuuka jalaa baasee isin hin jeeqneef lakkoofsa dhoffachuudhaaf feesbuuk keessatti galtanii achi booda sarara sadii hamatti kilikni gootanii achi booda makama keessan irratti kilikni gootanii achi booda jalni buutanii as jala see your about info kajoon irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii dhufa asirratti jechuudha contact info kajettu ni jirti lakkoofsa keessan gama mirga irratti jechuudha edit kajettu ni jirti irratti kilikni gootu achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide asirratti jechuudha afaan lakkoofsa keessaniitiin harka mirga irratti jechuudha keessan yookiin asirra kan jiraatu jechuudha isinii galee haala fakkii suuraa nama lamaa kana jechuudha. Amma wanni gochuu qabdan isirratti kilik gootaniiti more option kajoonatti kilikni gootu achi booda only me fayyaddu ni jirti irratti kilikni gootu haala kanaan qulfii fiddi jechuudha isinii galee asirratti qulfii fiddi jechuudha. Duraan fakkii suuraan nama lamaa turte amma kanoo haala kanaan qulfii isinii fidde jechuudha. Yeroo haala kanaan qulfii isinii fidde qolloftan jechuudha gadi ni deemtan. Asirratti kanoo seef jettu ni jirti seef irratti kilik gootan. Hanganni seef isinii ta'uun eeddanii. Kanoo amma seefii nuu ta'ee jira jechuudha isinii galee. Kanoo amma seefii nuu ta'ee jira dhoofamee jira kanoo asirratti kanoo qulfiin nuu baatee jirti jechuudha. Namni tokko amma feesbuuk keenya jala yoo galee lakkoofsa bilbila keenyaa san hin arguu hin danda'u jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa lakkoofsa nuyi feesbuukiin bananne feesbuuk keenya jala seenee banee nu bilbilee nu jeequu hin danda'u jechuudha isinii galee. Haala kanaan lakkoofsa feesbuukii dhaan banattan dhoffachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa isinii gala jeesan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoon keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise namni baay'een argee kan raafaa laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Waan hordoftaniif galatooma.